jijjiirama qilleensaa akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti yeroo ammaa dabalaa deemu keessatti biqiltuun gahee guddaa qabdi. Biqiltuun dhaabamu kun boru kan fireen isaa irraa nyaatamu kan gaaddisa isaa jalatti boqan. Gizee haduun jiru, gizee roobni jiru achi jalatti kan qobannu waan ta'eef kana akka ilmee teennaatti ilaallee kunuunsuudhaaf hundi keenya harka wal qabannee hojii kanatti jajjabaachuu qabna. Tola ooluu nama gammachiisu akkuma ilmoota keessan garaa isin nyaatu biqiltuun garaa isin nyaatu akkuma madhaabaa salphaan ofirraa bayii dhaabanii biraa deemuu osoo hin taane biqiltuu dhaabanii biqiltuun ilmoo akka ilmoo ofii ilaalama waan ta'eef.